Me'amma akkaataa lammaa magarsaa aangoo irraa itti kaafamee fi wantoota guyyaa inni aangoo irraa kaafamee kaasee raawwatamaa ture waliin haa ilaallu. Ebla sagal bara 2011 akka lakkoofsa Itoophiyaatti lammaa magarsaa aangoo pirezidaantummaa mootummaa naannoo Oromiyaa irraa kaafamuun Shimallis Abdiisaa bakka buufame. Kaayyoo Oromiyaa bulchuu fi misoomsuu qabatee hojjetaa kan jiru lammaan aangoo irraa kaafamuu yeroo dhagahutti gadduun ganama gara waajjiraa osoo hin taane gara hirribaa qajeele. Bariisan ebla 10 bara 2011 akka lakkoofsa Itoophiyaatti walgahii lama Finfinnee fi Adaamatti taa'ame. Adaamatti walgahiin caffee Oromiyaa Shimallis Abdiisaa muuduu yoo adeemsifamu Finfinneetti ammoo walgahii mana maree bakka bu'oota uummataa lammaa magarsaa waaqoo ministeera raayyaa ittisa biyyaa godhee muudutu geggeeffame. Miseensonni paarlaamaa walgahiif galma qabatanis kaadhimamaan ministeera raayyaa ittisa biyyaa lammaa magarsaa dhukkuba jechuun walgahii irratti hin argamne. Yeroo kana ministeerri muummee Itoophiyaa kan marii fi fedhii lammaa malee aangoo pirezidaantummaa mootummaa naannoo Oromiyaa irraa kaasee konkolaataa isaa kaasee seenuun gara mana jireenyaa obbo Lammaa Magarsaa kan appaartaamaa miseensota paarlaamaa duubatti argamutti saffisaan konkolaachise jedha odeeffannoo dhimma kanarratti walitti qabanne. Yeroo achi gahu lammaan arafee jira. Muummichi ministeera aarii fuula isaa irra jiru dhoksuun arraba laafaa fi jechoota mimmiidhagaan paarlaamaan taa'ee nu eegaa jira. Ka'ee nu awwaalee ati argamtee ministeera raayyaa ittisa biyyaa taatee kakuu hin raawwattu taanaan rakkoo keessatti kufuu keenya jechuun uffataa fi kophee saanduqa dhaabbii keessaa baasuun itti kenne. Nama mul'ataan hoogganamu jedhamuun kan faarfamu lammaan muummee ministeera aangoo irraa marii fi fedhii isaa malee isa kaasee harka darbuu dhiisee aarii fi mufii isaa liqimsuun uffata uffatee ka'e. Konkolaataa muummichi konkolaachisuun paarlaamaa dhaqee ministeera raayyaa ittisa biyyaa ta'uun haqqummaan ni tajaajila jechuun waadaa seene. Anaa fi Abiyyi du'a malee homtuu gargar nu hin baasu jechuun dubbataa kan ture pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii fi namni mul'ata ministeera muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmadiin ganame Lammaa Magarsaa du'oo irra buluunaaf wayya jechuun dirqamaan paarlaamaa dhaqee waadaa seenuun ministeera raayyaa ittisa biyyaa maqaaf ta'e. Duraanumaan qondaalota humnoota waraanaa olaantummaan kan hoogganu ministeera muummee waan ta'eef Lammaa itti dhiyeenyaan hordofuu fi aangoo maleessa taasisuuf achitti muude jechuun namni itti dhiyeenyaan dhimma kana beekuun sagantaa mil'uuti banaa kanaaf himeetii jira. Namni inni masaraa mootummaa seensee masaraa mootummaa itti cufuun tapha siyaasaatiin ala isa godhe. Aangoo irraa kaafamuu Lammaa Magarsaa kaabineen Oromiyaa hedduun isaanii mufatanis kan ol baasee murtee muummicha ministeeraa falmee hin jiru. Yeroo san gabaasonni Lammaa fi Abiyyi walitti bu'an jedhuun waan baay'ateef olola kana dhaamsuuf onkoloolessa 10 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad Ali badhaasa ministeera nagaa isa badhaasee habilii mormaa kan kaartaa Itoophiyaa irraa hojjetamte Lammaaf kenne. በብዙ መከራ በብዙ ችግር በብዙ ድህነት አብረውኝ ለነበሩ ወንድሞቼ ጓደኞቼ እና የነሱ ሁሉ አስተባባሪና መሪ የነበረው የደህንነት ጓደኛዬ እና ወንድሜ ለማ መገርሳ የዚህ ክብር ባለቤትና መሪ ስለሆነ የዛሬ ሽልማቴን ኢትዮጵያን እንድሸልመው እንድትፈቅዱልኝ። Waltajjii kanatti aansee dulli paartii adda dimokiraasaa warraaqsa uummattoota Itoophiyaa diiguu jalqabame. Muummichi ministeeraa paartii waloomaa kan yeroo tokko falaasama dimokiraasii warraaqaa yeroo biraa ammoo dimokiraasii misoomaa jedhuun Itoophiyaa bitaa ture baqsuun paartii qeenxee ilaalcha ida'amuutiin ijaaruu jalqabe. Yeroo kana Lammaa Magarsaa yaada VOA afaan Oromootiif kenneen baquu paartii adda dimokiraasaa warraaqsa uummattoota Itoophiyaa fi falaasama ida'amuus ni deeggaru jechuun dubbate. Paartii adda dimokiraasaa warraaqsa uummattoota Itoophiyaa baquu isaanii mormaa paartii kana amma baqsuun balaa qaba. Yeroon amma yeroo ce'umsaatiin yeroon kun kan keenyaa miti yeroon kun kan ergisaatiin yeroo ergisaa kana keessatti ce'umsa milkeessuu fi biyya tasgabbeessuu qabna malee biyya gaaga'uu hin qabnu. Falaasamni ida'amuu kunis anaafuu hin galle jarjaraan uummatatti gadiin bahuu irraa tursiifachuu wayyaa waan uummata keenyaaf hin taane yeroo kamuu ni mormaa gaafilee uummanni keenya nutti kenne paartii diiguu miti gaafilee uummataa tokko lamaan deebisuu haa yaadnu filannoo dhufuun nagayaan akka xumuramu haa goonu jechuun dubbateeti ture. Walitti baquu paartii kanarratti yaada addaatii kana ni qabu. Jalqabumarraatii kaasee waanan ittiin amanne ta'uu koommoo koree hojii raawwachiistuudhaafis hundaafuu bal'inaan ibseen jira. Walitti baquun paartii kanaa sirrii miti. Yoo sirriis ta'e yeroo isaa miti waan jedheetti amanuuf ijjennoodhuma kootiin kana ala of godheetaniin kanani jiru. Maaliif hin ta'u kanani jedhee tokkoffaa nuti hooggantoonni Oromoo sabni Oromoo nu amanee gaaffii gurguddaa
Oromoon nu amanee nutti kenneerutu jira. Isinii deebisna jenneenus waadaa gallee fi gaaffii kana ummanni keenya kan nutti kenne OPDO kaleessaa maqaatti geeddarree ODP goone ODP'tti kan kenne gaaffii koo kana 1 2 3 jedhee lakkaa'ee naa deebisaa kan jedhe paartii akka biyyaatti amma hundaa'e kanaan etoon ta'een ODP'dhaani. Kanaaf gaaffii saba kanaa etoon nu hin deebisiin kana godhuun sirrii miti. Waadaa nyaachuu ta'a. Kanaaf akka lakkaa'ee nutti kennetti nu deebisuutu nurra jiraataa kan jedhu. Inni lammaffaa paartii kana walitti baqsuun yeroo isaa miti balaa baay'ee qaba. Yeroo ce'umsaa keessa jirra. Yeroon kun yeroo ergisaati malee yeroo keenya miti. Yeroo ergisaa nuti amma hoogganaa jirru kana keessatti immoo rakkinoonni baay'een gamaa gamanaatiin mudataadha kan jiran. Kanaaf yeroo ce'umsaa kana keessatti waan haaraa qabatanii gadi ba'uun yerootti eksperiment goonu miti. Yerootti waan haaraa qabannee baane otoo hin ta'in rakkinoota jiran sana keessumaayyuu wanti nu irratti xiyyeeffachuun nurra jiraata jedhee ani kaasee tokko biyyattiin nagaaf tasgabbiin qabdu waan ta'eef yeroo keenya bal'aan biyya tasgabbeessuu nagaa buusuu irratti hojjechuu nurra jiraata. Inni lammaffaan maakiroo ikoonoomii irratti keessumaayyuu qaala'insi jireenyaa uummata rakkisu kun isa maaneej godhuu danda'uun nurra jiraata. Inni sadaffaan filannoon fuuldura jiru kun nagaadhaan akka inni gaggeeffamu gochuun dirqama mootummaati waan ta'eef akka inni nagaa ta'u godhuudhaaf ammumarraa kaanee hojjechuun nurra jiraata. Haa ta'u malee gaafa tokko hojii ooleen erga manatti galee booda ajajni waajjira seenuu miti. Mana keetii baatee miidhaa sirra gahuuf itti gaafatamummaa hin fudhannu jedhuun karaa Itaamaajoor Shuumii raayyaa ittisa biyyaa yeroo saniin Jeneraal Adam Muhammadiin itti himame. Dr. Lammaan kana kan ajajeen eenyu jedhee gaafannaan deebii Abiyyutu ajaja jedhu kennameefii ture. Ministeerri raayyaa ittisa biyyaa hidhamaa dhaabbii ta'uu isaanii Itaamaajoor Shuumii raayyaa ittisa biyyaattuu itti hime. Tajaajiloonni bilbilaa fi kanneen biroo irraa cituun maanguddoonniif abbootiin amantii osoo hin hafin walitti araarsuuf yaaliin bal'aan taasifame. Dubbiin suutaan guddattee dippiloomaatota fi ambaasaadaroota biyyoota garaagaraa geette. Abiyyi fi Lammaa walitti araarsuu dadhabnaan giddu lixiinsa imbaasii Ameerikaatiin Lammaan dhaabbata qonnaa fi wabii nyaataa addunyaa keessatti akka qaxaramuuf taasifame akka biyyaa bahu godhame. Lammaa Magarsaan bifa kanaan hidhaa dhaabbii yeroo dheeraa booda biyya irraa baafamus mootummaan bilisiginnaa Lammaa qabee biyyatti deebisuuf hojjetaa turuu isaa gabaasaaleen mul'isaatii jiru. Xumurameetii jira. Ansiraa sabaa ture. Gamogummaa kaameraatiin ogeessota Oromiyaa miidiyaa neetworkiitu nu faana ture. Kun kan daawwataa turtan qophii mil'uu tibbanaatiin torban milkii haa ta'u.